يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جبتوا تجارة تمسوسة أردفتوا تشانالك يا كم جرسنا قافة يا كسري قلني كربي هوايات ونسنا قادرة دم بني تريمتي جيبني ورد الشارع ترى بجاوب سنة إيدني هجرات سنين جلسة ليه إذا حروان تكتكوا ولله لا نوجه حاجة كوبية أمرات أجي فتون دقتنا فيديو لايك شير قلتوا إن رام فتنان سنين جلا عن سبب بايت ويو ميديا رانا بالليسي جون جرى يوتيوب كيات الليل فيديو توك اسم برانجو حالنا في ميجاني سبب سنتي في بدء جرى فيسبوك تنمو فيسبوك نجي جافور في أقرامي تراي بكسة توك ما تأصلنا دندا بايزي جرو لايفي رات دبرسو هندن داو تفاجرا لايفينا ما شري منابن واكسين عدبي رايتشو أما قوت ما قوت فيسبوك هي كامبرا بناشوف دي ما رايتشالا أوبسانك عتي جافوري ناف بنام ديدي جتشالا أدب ميت أدب بين راكو ديدي جتشالا إجا أني أول بيس نما كيك أول بيس نما سكارب سمتي يا رد أوفا كوتين عند برسدا وان رجفي في بيكو جرا يوتيوب تنموتيو والتنا جرا هاليروس ناتلو باتي إسن راتو كنو للدين إسن إلى لا جرا يتشالا إن بدو الفيدرة شو بربادتي كبرجمتو ترجع تمتوت أجندة بايت جرا عتاو جرو كان درسوك أبو كان جولي سود عربياتي جولي سود عربيا بدنا مي ماركيس تران كجد ولي لالا إلالشي أماني كينيا سان كابو مالي كم تري كجدوس ولين تقول على ترى وانتعرف نوالين تروحين الرافة ناس نجلا جولي سود عربيا ركناتك أو سنتان ركنا قد كيسا ركني ساني سافي ساران في جراية جودا كان الرتي ركنا إساني إسني إبسو سنتان ركنا أكجر إسني بيك تاني نتهو مالتو نرأي جم كجرون إسني تقول الراحة صور بعده نما جتشو مالي دا نمني إرجعنا ما تأيه مال قلوك أباه جولين بيجسان كيسيران هو أحانا كميدان هم توك إسان تنا أبى جودان دا أنك جرو رتي يا دا الفاقوتي سني دا برسا يا دا كان كو سني تاو يفلتو يتشادا سبب بساس وانت براون تقولوا فيك أمن هنجر يتي تيجي جولي كنا كركارس نقولوا فيك أمن كركارسا أورموما kan raiga hundayu kudu fi kamna tokko fasa gele tawdan isa lama famo dandi kamidan jolle kan rakina sankisa baso dandina jolle lubbudan dabaman bayitu jira jolle san refisani mati santi fingenye hindrane fi duani sani mati sani himbi sole ka kabajamsota har awanti ani bal innan sani mariachi so kana mo siti himu barbadi yada dum famata kotiti أفتاو كأمنا يتشارع أفتاو جتون أفتاني درين وفي بتشافوي فتاني وفي فجارما أولاني أفتاني أف قدي سود أف بتشادي موزون تهي يرودو كدوكو ركنا لمي سالي إلالني لقار بتشود أف أني أفتاي هو جد أف بتشادن ده ساموكي بتشاك أروم سجراتشو سنجرين الأفتيكا ما لقارما أفتاينسا أفتاو جتون نما قاري تأو جتولا نما قاري جتون tokko fa nama olla ke trakkate tokko gaari olu insobu waa tokko godhu fi ni dandeessa rakkataa sanii haala kamii rakkina san keessaa baasa jettee yoo itti yaadde waan tokko guutii fi rakkina san keessaa baasuu ni dandeessa jechuudha cal jechee ilaaluu osoo hin ta'initti hamma danda'ame tokkoon lammiilee kan kee cinaa dhaabbachuu qabda jechuu barbaadetti gabaabaa isaatiitti uf ta'u jechuun uf bichaa bilisa baaftee uf bichaa nama gaarii taatee uf bichaa namatti hajamu jettee gaariidha jettee uf yaadin jechuu barbaadetti fakkeenyaaf akka mootummaa biyya bulchaa jiru kana jechaadha uf bichaa jaalataa jechaadha wada uf bichaa jaalatu baatee lammiilee biyya ormaa keessatti rakkachaa jiru kana kan jaalatu taatee lammii kiyya jedhee fudhataa jechaadha ijoollee qaxallee lafaa dhufaa jiran har'a maatiin isaanii nuuf galaan eegaa jiran du'aan addunyaa kanarraa buqqataa jiranii jechuudha ijoolleen egeree boruu jechaadha kanaafiyyuu uf ta'u jechuun gaarummaa namaa oolullee of keessatti akka qabu beekuu qabanii jechaadha kanaaf nama rakkataa si bira jiru tokko oolchuudhaaf waan qabdu humna qabdu fayyadamee achi keessaa baasuudhaaf yaalii jechaadha cal jettee anuf ta'ee jira namatti hajamu jettee kophaa jireenya kophaa keettiratti uf ta'insi kan keessiif gaariidha malee namaaf gaariinti siif illee immoo namni akka ati gaarii taatu gaariidha jedhee akkan fudhanne taasisaa jechuudha osoo ati cinaa kee
cinaa isaa jirtu rakkataan tokkummaaf si biratti rakkata isaafis gaarii oolu jechuun oolmaa galatti uf ta'uu jechuudha. Uf ta'uu jechuun of bichaa osoo hin ta'in namaafis gaarii oolii jechaadha. Kanaafiyyuu please atis anis hamma danda'ame fayyadamnee ijoollee kana achi keessaa furmaata Saudi Arabiyaa keessa jiru sana hiikuudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjetuu qabna jechaadha. Halkanii guyyaa irratti hojjetuu qabna jechaadha. Insobin insobu wanti godhuu qabnu baay'ee jira. Afaan kiyyaan yoo dubbadheeyyuu kunis bu'aadha jechuudha. Waan hamma dandeettii gahee kiyyaa godhaaf jira jechaadha. Uf ta'eef jaaladhee garuu kophaa kiyya jiraachuu hin danda'a garuu maaltu nagalchachuu hin danda'a garuu maaf nangalchine dhiiga koodha. Maaf nangalchine dhiiga kootu jigaa jira. Maaf nangalchine lafee kootu caccabaa jira. Maaf nangalchine kichuutu jilachee irra dhabamaa jira. Maaf nangalchine egeree boruu dhabaa jira. Cal jettanii maaf laaltan? Hundi keessanii cal jettanii ilaaluu osoo hin ta'in gahee keessan bahaa jechuu barbaadetti gabaabaa isaa gahee keessan bahaa. Sammuu keessan bal'isaati yaada. Lakkisa seenaan isin gaafata. Ijoollee akkanaa argachuu hin dandeettanii jechuudha. Ikoonomiin biyya keenyaa gadi bu'iinsa isaa argurraa kan ka'e addunyaan nama keenya akkanatti mi'aa jirti jechaadha. Osoo ikoonomiin inni mootummaa Saudi Arabiyaa wajjin qabu gaarii ta'ee har'a lammiilee isaa akkana hin godhu jechaadha. Ikoonomiin isaanii gadi bu'innaan baay'atee jennaan lammii isaa akkatti dararaa jira jechaadha. Osoo inni lammii kiyya jedhee lammii ofii achi keessaa qabuuf kabajaa isaa kennee lammii kiyya jedhee galgala ganama isaan hordofee har'a gara jabinaadhaan akkanaan godhanii jechaadha. Amma inumaayyuu gadi bu'iinsa itti fufaa jira jechaadha. Itti fufaa jira jechaadha. Yaa saba kana argaa akkamitti rafnee bulla? Maaf waliif hin dirmanne? Maaf waliif sagalee hin taane? Maaf obbolaan keenya kan rakkatu garaa hin nyaanne? Maaliif sagalee walii hin taane? Wanta biraa dadhabanii bar nama ijaaranii nama gurmeessanii isa dhugaa isiniin jedha. Warma miidiyaa kana walitti qabanii mallaqa guuranii achitti gargaarsa isaanii godhuu danda'ani. Cal jennee ilaaluurra wanta koo godhuuf hin bu'aadha jechuu barbaadetti gabaabumatti. Kanaaf lammiilee keenya ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti miidhamaa jiran, ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti du'a saree du'aa jiran keessi keenya nu gubataa jira jechaadha. Kanaafiyyuu waan danda'ame hundaa goone ijoollee kana achi keessaa akka guutumaan guututti mootummaa Itoophiyaa wajjin taqaawwamnee furmaan yeroo gabaabaa kana keessatti ijoollee Saudi Arabiyaa ta'uu qaba jechuudha. Saudi Arabiyaa keessatti furmaanni tokko yeroo gabaabaa keessatti bu'uu qaba jechuudha. Dun ilmaan Oromootti uffata jira jechuudha. Wanti takkittiin nuti goonu Amaaraa ta'ee Oromoo ta'ee abbaa feetee ta'e Oromoo Amaaraa otoo hin ta'in achitti walitti qabanii rakkachaa jiran Itoophiyaa sila hunda bichaan miti. Itoophiyaa waan jedhamne qofaa miti. Kanaaf hundi keenya tokko taane mootummaa kana taqaawwamnee mootummaa kana xamannee qabnee hiriira baanee iyyisiifnee furmaanni yeroo gabaabaa keessatti ijoollee Saudi Arabiyaatiif ta'uu qaba jedhee yaadaan akka mataa kootti jechaadha. Kun yaada dhuunfaa mataa kootiiti. Kanaaf ijoollee Oromoo wal bira dhaabbadha. Uujjiraa iyya bakka jirtanii maaf calleettan osoo obbolaan keessa rakkachaa jiru. Hiriira baanee mootummaa kana akkatti dura dhaabannee xamannee qabuu qabnaa jechaadha. Furmaanni yeroo gabaabaa keessatti ijoollee Saudi Arabiyaatiif ta'uu qaba jechaadha. Hiriira baanee biyya jirurraa jennee iyyinee kararratti baanee furmaata ijoollee Saudi Arabiyaati godhuu qabna. Furmaanni ijoollee Saudi Arabiyaa yeroo gabaabaatti kaa'amuu qaba jedhee yaadaan. Kan dhuman kan jiranii furmaata kan dhumanii boonnee callisnee bu'aamaan nu qaba haya. Amma dilan itti fufee duuti ilmaan Oromoo duuti Itoophiyaan Saudi Arabiyaa keessatti du'aa jiran itti fufee deemaa jira jechaadha. Daran itti fufee deemaa jira jechaadha kan yaachisaa jiru. Ijoollee bakkee jiranis gaaf qabaman kanuma jechaadha tarraan isaanii. Kanaaf ammaan tana hiriira baanii fi
furmaanni yeroo gabaabaa keessatti godhamuu qaba jechuudha. Suudi Arabiyaa keessatti akkamitti cal jettanii akkanuma imalaaltan obbolaan keessa yoo akkanatti osoo isin argitan wareegamu. Yoo ilmi namaa nyaataa dhugiinsa dhabiinsa lubbuun ilma namaa akka malitti wareegamaa jiru isin beekamne homaa isinitti fakkaatu jechuudha. Isobin anis waan godhu qabu jira atis waan godhu qabu jira. Atis callisteen taanaan anis calliseen taa'u. Maaf boonneetu maaf laallee sooshaal miidiyaa irratti maqusna. Maaf reeffa jaraatti kofulla maaf reeffa jaraa laalleetu maan callifna. Maaf nu dhukkubne. Maaf akka obboleessi kee du'etti hin laalle maaf akka obboleettiin kee rakkachaa jirtu hin laalle. Kan akka kiyyaa kan akka keetidha barqa callee lafaa dhufaadha barganaa xaaradhiin uf jijjiiree biyya kan koo kana jijjiiruu barbaada kan jedhudha. Lafaa dhufa akkeetituyyuu wareegama kafalaa jiraachi keessatti haya. Lakkisa kun sirrii miti daandii sirrii irratti diiga. Tokko taa'e bakki jirtanii iyyaanii kanumaan isin jedha. Mootummaa kana fuuldura dhaabbadhaatanii taqaawwama. Akka yeroo gabaabaa keessatti furmaan ijoollee Suudi Arabiyaatti kaayamte jechaadha. Kana malee furmaan biraan jiru jechaadha. Atis kanarratti hirmaachuu qabna isin jedha. Galatoomaa jaanni guyyaa har'a qabsuma kanaadha. Oraa bulaa nagaa tura isin jaalladha isin kabaja. Waan viidiyoo hojjetuuf taliif